Haala amma deemaa jiru kanarratti deebisaa kennuufillee osoo hin ta'in waa tokko tokko isin ibsuu barbaada. Akkuma beekamu markazni Daarul Hikmaadha. Dho'isatti waan takka waan dalage hin qabu. Dirree baanee beeksisa baafnee, dirree baanee qaraasifnee, tiiktaakaan deemu jirti viidiyoon, karaa imootiin deemu jirti, beeksisni karaa feesbuukaatiin, waasaappiin, teelegiraamaan yoo xiqqaattee qara'aatii tana gaggeessuudhaaf miidiyaa hawaasaa nuti fayyadamne miidiyaa 5 fayyadamne tiiktaak irra ni jirra, waasaap irra jira, teelegiraam irra jira, feesbuuk irra jira, imoo irra jirra jaawuu jechuudha. Waan dho'isa daleeyne si miti waan konfidensiidhaan wanni kun ni danda'ama ni ta'a jennee garsiisu qabnaa jennee itti gabbaane keessaa. Laakiin garuu waan kana akkamiin milkeessuu dandeessanii dubbiin tun ni fakkaatti haju dhuga gaafii sirriiti gaafii deebisa argachuu qabu. Durarra wanni isinii galuu qabu qura'aanni lugaa torba hoggaaniif jaan jechuma tokko hoggu torba qara'ama jechuudha miti. Namni hedduun hayyoota kaa'u kanaa torba akkamii fixanii jaa. Yaa obboleessoo lugaa torba jechuun bar jechi takka hoggu torba jijjiirama jechuu miti. Safaa takka keessa bakki adda ta'uun quraanni kanumaati beeytu sani bakkuma takka 2 3 bakka jechoota gabaabaadha jechuma xiqqaa jira jechuudha. Mafaatihaa kana keessa yoo ni ilaalte lugaa 10 sila qaraate 10 keessa jijjiiramsiira jechuudha miti. Bakkuma 3 4 jira jechuudha. Namni fahaamiin inni sadarkaa duraatti inni hin fahamin waan kana. Nuti gaafa eegallu markaza kanarratti gamtaan eegallee yoo xiqqaattee sheekota warra qaraatii 10 qaban warra qaraatii 7 qaban nama 8 wajji eegalle gamtaadhaan eegalle. Yeroo eegallu beeksisa baafne. Beeksisa keenya san gizee baafnu koottaa dorgomaadha. Dorgomsiifnee nama nu dura bilchaatee jiru nama cimaa jedhamu dorgomsiifnee fudhannaa jenna. San keessaa namni nuti dorgomsiifnee fudhanne keessaa galmee bichaa irratti yeroo duraa nama 480 wayiitu galmaa'e. Laakiin garuu osoo calallu osoo addamiirrooti nama 100 wayii kanatti deebisne. Nama markaza qabu ijoolleen har'aan tana shaahadaa fudhatte yookiin ijaazaa fudhatte jedhamtu tun irra hedduu warra markaza qabu. Nama 400 qaraa'isu kuma qaraa'isu ijoollee huruufa qaayidaa fixxee tanuti asin neeyne hin jirtu. Aalimoo akka keenyaati sheek akka keenyaati. Kana viidiyoodhaa jira waan ta'eef viidiyoo gizee eebbaatu ni agartan. Sheekota nurra gurguddaati qaamaanis ilmi warra ilmi gosa biraa keessatti nurra ciccimaadhaati. Hoggaaniif beeksisa baafne namni galmaa'e nama 480 wayi. Laakiin osoo calallu osoo miirruu namoota markaza qaban namoota wayyaahina talqina warroota fixeen jiras keessa warra quraana talqinaan fixee talqina qabu jira. Warra hifzii qabu irra baay'een isaanii haafizul quraani. Warra soomna kanallee sagachiisaa bahan jechuudha. Irra hedduun isaanii kana turanii jechuudha. Warra markaza qaraase warri mabaal irraa dhufe ijoolleen arsii irraa diidaa irraa warra kana dhufe warra iluu irraa dhufe ifiif warra markazaati jechuudha. Warri wallagga irraa dhufe warra markaza qabu ifiif haafizota haafizis duraanuu nu dura. Kana malee warra qaraatii 3 4 nu dura qara'ee qaraatuma waa xiqqoof dhufe jechuudha. Kanaaf hoggaaniif eegallu za'aa hagam takka qara'uu qabna. Soomana keessa sa'aa meeqa dabarsuu qabna. Kajoom yoo xiqqaatte galgalatti sa'a 5 yookiin sa'a 6 mudaarasaan haa eegallu. Taranyatti bakki tun bakka tanaa jijjiirame. Kanarraa kanaa jijjiirame. Sanirraa sanii jijjiirame. Ji abalu kana ji atiis je jechuudhaan karoora baasnee eegallee jechuudha. Hoggaaniif eegallu qaraatii galgala jechuudha. Sa'a 4 yookiin sa'a 5 gizee gadi sa'a 5 gizee gadi sa'a 4 itti eegalla. Garuu hiraabaa turraan baasa. Irra hedduu qaraatii teenya hiraabatti. As jidduu sa'a meeqaa jireetti yoo ilaalte toora sa'a 5 sa'a 6 jechuudha. Sa'a 6 jechuun pireedii walitti dhaabbataa jechuudha. Pireedii walitti dhaabbataadha 6 qaraan. Sa'aan ijoolleen tun qaraate silaanii fi sa'a akka miglisa qaraamtuu daqiiqaa 40 ilaallee waggaa 2 geesse jechuudha. Waggaa 2 ni fixxe jechuudha qaraatiin tun. Qaraatii waggaa 2 fixxu za'aan siitis irra turrees za'aa waggaa 2 fixxu. Fakkeenyaaf amma gaafa qaraanu daqiiqaa 40 qaraa turre pireedii takka.
garuu jarri kun pireediin isaan qaraa turan pireedii meeqa ilaali za'a jaha keessa pireedii meeqaa jira daqiiqaa 40 jedhee haala kanaan namaa fi sa'a keessaa galanii bar namni kophaa taa'ee eegale booda akkasitti qaraatii takka seenuun duratti manhajaa fi akkaataa isin itti qara'amtu wantoota silaa irraa barbaachisu guyyaan takka lama manhaja qaraata kitaaba tokkorraa eega manhaja qaraanii foormulaalee qaraatii kitaaba tokko barree booda tatbiiqa seenaa turre eega tatbiiqa seennee qaraatiin galgal takkatti feetu juuzni 5 deema juuzni 6 deema gazaan za'a jaha oofuu jechuun kitaaba tokkorraa waa xiqqoofne kaanirraa soofna akkana jechuun qaraatiin baatii takka guyyaa sadii keessa qaraatiin takka gizeen juuzoo kudhayyuu ooftu galgal takkatti qaraatiin takka guyyuma sadii dhumtee jechuu garsiisa jechuudha. Kanarratti laffaatii hedduu nama sa'a keessaa baatee ijoolleen tun laffaatee bakka tana geesse malee kan mallaaftutti maallaqa fidaa ijaazaa isinii kanniinaa shaadaa fudhattanii wanti jedhame hin jiru jechuudha. Yoo xiqqaatte torbaanitti gaafiin gama barruutiin gama sagaleetiin yoo guyyaa takka qarii qabaatte qariin lammaffaa nama baafti markaza keenya keessatti qariin takka ni hayyamamti. Lama taanaan nama baaf rimoo ta'a malee lamata waliin deemu namni markaza keenya kana keessatti. Kanaaf akka kanatti as geenyee jechuudha. Dhuguma gaa cabinsi barnootaa ka islaamaa haa ta'u ka saayinsii haa ta'u Itoophiyaa keessatti hanqina hin qabu yoo jennee ilaalle hanqinni akkuma jiru jira. Hanqina hin qabu wanti jedhamu hin jirtu. Fakkeenyaaf amma ijoolleen Diradawaatti gaafa nuti barannu qaceellotti laffaatee ijaazaa fudhattee waggaanii fasii Finfinnee dhayitoo ijaazaa fudhatanii dhaqan asitti talqiina fudhannee ijaarii jee dhaqan amma isinii ijaazaa qabatu ijaazaa miti izaajaadha warri jedhamee jira nama amata 4-5 taa'ee kaniin ambiyoo nama amata 2-4 taa'ee ijaazaa xiqqoo argatu nama amata hedduu as taa'ee ijaara kanumaa ummaa ijaazaa guddoo san argatee gizee Finfinnee dhaqee tun ijaazaa miti izaajaadha jaanii gad deebisan ni jira. Kuni walirraa haguma namni walirraa tatbiiqa qabu haguma walirraa beekumsa qabu isa gubbaa dha'uu danda'a. Fakkeenyaaf Sheekha Basfar yoo ilaaltan duraan markaza qaba qaraa isaa ture hoggaaniif doktora Iman bira dhagee haariitti amata 8 bira ture viidiyoon beektan argitanii jirtan. Hanqinni hin jiru hin jedhamu jechuudha. Fedhus gama keenyataa gama barataa keenyataa hanqinni dhibbatti hin jiru hin jedhamu. Garuu ammoo tahee haga dandeetii teenyaatti namni kun namuma tatbiiqaas likketti nu ol jee ilaalla malee nu qiyaasa keenya jee miti. Ijoollee as keessa jirtu ijoolleen irra jettu akkanaan itti amanu feete. Warra dura nuti amma eebbisuu baannus markaza ifiifuu qaban warra qaraasisu jiru jechuudha. Kanaaf namni nu qeequ jirulleen bakkuma lama qoodama. Waan hin hubadderraa namni tokko dinqisiifannaa ajaa'ibii akkamitti ta'uu danda'a? Bakka ayya quraanni akkamitti ta'uu danda'a? Akkamitti mijaa'uu danda'a? Qaju. Tokko immoo orma hinaaffaati osuma ni'uun eegalee warra hinaafe ifi isaaniitii firii lamaa watti dhufuu didee namni nuti carraa kan argachuudha. Waan haasida ta'uu danda'a kana rabbi beeka keessoo isaati garuu namni bakkuma lamaan kana gizeen akkana ilaalu. Hanqinni naafuu ilma namaatii namni hanqina hin qabnes waan jiru fuulduraaf illee hanqina qabaachuu dandeenya. Ammallee nuti markazni keenya irra duulameef haasoomeef miidiyaa kanarratti akka fedhe jaameef dhaabuu hin deemu. Yoo rabbi jee inshaallah qaraatii fuulduraa keessatti ammas galmee eegaluu yaana. Hoggaaniif eegallee haga bichi dandeetti oofne. Yoo rabbi jee shaaxabii maarree kunoo shaaxabiidhaas qaraasifne isin garsiifne inshaallah kunoo torbaani guyyaa takka galgala jimmataa jechuudha. Galgala jimmataa yeroo hunda shaaxabii eegalla. Ammas yoonif yeroo gabaabduu keessa dhumte numa